obboleessa koo gudeenamuun abbaan manaan koo akkana jibbu godhe. Maatii ishee nama sadaffaadha. Guyyaa tokko bakka namni jiretti obboleessi ishee duubaan maree kuffisee gudeenuuf yaale. Erga uffata isheen uffattee jirtu humnaan irraa baasee booddee wallaansoof ciniinna hedduu booda injifattee obboleessa ishee gudeenuuf jedhu jalaa baate. Wallaansoon kun irra deebi'ee ishee mudannaan icciitii ishee kana dhokfattee adaadaa ishee bira taa'uudhaaf murteeffatte. Obboleessa ishee bira deemtee adaadaa ishee bira teessee barachuudhaaf murteeffatte. Halkan dukkana ni sodaatti. Guyyaas qofaa yoo teesse yaada ishee keessa dhufee ishee dhiphisa. Yeroon isaa ga'ee nama jaallattu waliin gaa'ela hundeeffatte. Haa ta'u malee erga heerumtee booddee abbaa manaa ishee wajjin walqunnamtii saalaa gochuu hin dandeenye. Halkan yeroo abbaan manaa ishee itti siqee hammatee qaqqabuu eegalu weerartee iyyiti. Iyyitee wixxifattee ciniintee utaaltee harkaa baati. Hubadhaa abbaa manaa ishee. Erga raftee namni yoo itti bu'e halkan abjuu keessaan obboleessa koo na gudeedu dhufe jettee weerartee iyyiti. Abbaa manaa ishee baay'ee jaallatti. Ni kabajjis. Haa ta'u garuu siree irratti isa gammachiisuu hin dandeenye. Yeroo abbaan manaa ishee walqunnamtii saalaa wajjin gochuuf koo yeroo hunda taatee obboleessi ishee irratti raawwachuudhaaf keetu fuula ishee dura dhufa. Akka viidiyootti isheetti mul'ata. Rakkoo ishee mudatee ture abbaa manaa isheetti himteetti. Walqunnamtii saalaa abbaa manaa ishee faana gochuu barbaaddus gudeeddaan obboleessi ishee irratti raawwate sammuu ishee keessa dhufe ishee dhiphisa. Dubartii kana rakkoo maaltu qunname? Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, kun Dr. Naafii Argeetudha. Seenaan kun seenaa dhugaa irratti hundaa'e karaa keessaa kan nuuf qoodamedha. Asirratti kan laallu seenaan isaa seenaa garaagaraa ta'u malee namoonni rakkoo akkasii qaban baay'een isaanii jiru. Dubartiin kuni intalli kuni obboleessi ishee yaalii gudeeddaa akka ishee irratti geggeesse agarsiifna. Yaaliin gudeeddaa erga irratti godhame booddee wanti kun sammuu ishee keessa dhufee ishee dhiphisa. Hubadhaa. Dubartiin kamiyyuu erga umriin ishee gaa'ilaaf ga'e heerumuu waan hin hafne. Hubadhaa. Asirratti abbaa manaa wajjin wal fuudhanii walii wajjin jiraachaa jiru. Erga walii wajjin jiraachuu jalqabanii battala siree irratti abbaa manaa ishee dhungachuuf qaqqabuu eegalu weerartee iyyitee isa ciniintee harkaa baati. Maaliif? Taatee kanaan dura ta'etu ishee irratti yaadatama waan ta'eef. Kana qofa miti. Taatee akkasii namoonni qaban kana akka wal fakkaatan gudeeddaa ta'uu dhiisuu malee fakkeenyaaf abbaa manaa fi haati manaa walii galuu dhiisuu isaaniitiin rakkoo yeroo ijoollummaa isin mudateen sababa garaagaraadhaan kan ka'e jechuudha. Rakkoon ishee maali? Tarii namoonni rakkoo akkasii qaban baay'een isaanii jiraachuu danda'u waan ta'eef. Egaa akkuma beeknu mallattoon kuni mallattoowwan isheen agarsiisaa jirtu kun maallaa balaan wa'ii yookiin immoo rakkinni wa'ii yeroo ijoollummaa yookiin immoo rakkinni wa'ii baroota darban yookiin immoo ji'a ja'a olitti ta'uu danda'a, waggaa tokko dura ta'uu danda'a, waggaa lama dura ta'uu danda'a, waggaa sadii dura ta'uu danda'a. Rakkoon sun sin mudatee rakkoo sana irra deebi'uudhaan yaadachuudhaan dhiphachuu baay'ee gadduu irraan kan kee rakkoo dhufudha. Rakkoon kun gama fayyaatiin post traumatic stress disorder jedhama. Kana jechuun maal jechuudha? Balaawwan kanaan dura ta'an rakkoowwan kanaan dura nutti dhufaniif fakkeenyaaf abbaan keessan haadha keessan baay'ee reebaa ture yoo ta'e, yeroo ijoollummaa keessanii baay'ee hacuucamaa turtan yoo ta'e, abbaan buddeena baay'ee isin dhiphisaa turte yoo ta'e, akkasumas immoo maatii keessan sababa lolaatiin isin biratti utuu isin balaa konkolaataa keessaa isin qofti yoo ooftan, taateen sun irra deddeebi'ee isinitti mul'ata yoo ta'e, jireenya keessanitti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Intalli kun asirratti wanta obboleessi ishee irratti godhe kun yeroo isheen abbaa manaa ishee jala ciistu akka waan obboleessa ishee ta'etti yaaddi. Sammuu ishee keessatti stoorteedha. Sammuu ishee keessaa badaan jiru jechuudha. Kanaaf sababoonni rakkoo akkasiitiif fakkeenyaaf rakkoo kaleessaa har'a dhukkubsachuu jedhama. Gama fayyaatti yoo laalle rakkoowwan kanneen wantoonni nama saaxilan maal fa'i? Tokko yeroo ajjeechaan suukaneessaan maatii keessan, hiriyaa keessan, nama isin baay'ee jaallattan, namatti dhiyaattan, jaalala keessan ajjeechaa suukaneessaa fuula keessan duratti raawwatu argitan. Namoonni akkasii gara boodaatti wanti kun fuuldatti dhufee isaan rakkisuu danda'a. Lammaffaa
balaan cimaan kan akka balaa ibsaa balaa konkolaataa ta'uu danda'a isinirra ga'ee balaa hamaan isinirra ga'ee yoo aftan qeerraa buqqootuu danda'a balaan konkolaataa ta'uu danda'a balaan ibiddaa ta'uu danda'a balaa kanarraati namoonni afan booda taatiin sun dhufee jireenya isaanii keessa dhufee isaan jeequu danda'a hirriba keessa isaan weerarsuu danda'a isaanitti dhufee isaan dhibbisuu danda'a akka viidiyootti isaan fuuldura dhufee itti mul'achuu danda'a jechuudha. Kan biraa dirqiidhaan gudeedamuu yookiin immoo reebicha hamaa fakkeenyaaf amma abbaan keessan haadha keessan garmalee reebaa ture yoo ta'e yeroo ijoollummaa keessanii garmalee reebamaa turte yoo ta'e wantoonni kunniin wantoonni jireenya keessan keessatti yeroo duraa isinirratti gahaa ture gara boodaatti dhufee isinirratti mul'achuu jechuudha. Kan biraa dhukkuba hamaaf nama rifachiisuun qabamuu balaa uumamaa garaagaraa fi rakkoowwan kana fakkaataniin kanaan dura yoo miidhamtanitti ta'e deebitanii guyyaa har'aa wanti kun isinitti yaadatamee isinitti dhaga'amee isin dhukkubsachiisa yoo ta'e rakkoon kun rakkoo PTSD yookiin immoo post traumatic stress disorder jedhamu ta'a jechuudha. Mee mallattooleen dhukkuba kanaa maali? Namoonni rakkoo akkasii qaban mallattoo akkamii ofirratti argu? Tokkoffaa irra deddeebi'uudhaan balaa isaanirra ga'ee ture sana waan arganii turan waan isaanirra ga'ee ture sana irra deddeebi'uudhaan yeroo isaan ta'an yeroo isaan deeman yeroo isaan rafan namatti dhufu yookiin immoo yaadachuu. Balaan kun ji'a tokkorraa eegalee ta'uu danda'a, ji'a ja'a dura ta'uu danda'a, ji'a sadii dura ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraan irra deddeebiidhaan halkan keessa abjuudhaan waa'ee balaa sanaa waan jibbiisaa sana irra deddeebiidhaan ammaa irra deddeebi'anii arguu irriba keessaa dammaqanii ka'uu kun mallattoo isaati. Kan biraa yommuu ta'ee sana yaadatan dhiphina sammuu guddaa itti dhaga'amu fakkeenyaaf amma taatee kana yaadachuun barbaadu waa'ee kanaa yaadachuun barbaadu jedhee namoonni dhiphatan baay'ee aaran jiru. Namoonni rakkoo kana qaban waan sana yaadachuun barbaadan yommuu namni biratti dubbatus immoo yaadachuun barbaadan waan isaan irra ga'e jechuudha. Kun mallattoo isaa keessaas tokkodha. Mallattoon biraa dandeettiin xiyyeeffannaa isaanii xiqqaachuu. Namoonni rakkoo kana qaban balaa yeroo darbee namoonni dhukkubsatan irra dandeettiin xiyyeeffannaa isaanii baay'ee gadi bu'aa ta'a jechuudha. Hirribni isaanii jeeqamaadha. Hirriba rafanii hirriba hin jeeqamu. Akkasumas immoo miirri gaddaa fi sodaa baay'inaan yeroo itti dhaga'amu argina jechuudha. Dubartii kana akkuma argitan intalli kun gudeedamteetti halkan abjuu keessa dhufee ishee rakkisaa namni dhufee yeroo ishee raftutti battala ishee raftutti yoo dhufee namni itti bu'ee weerartee kaati jechuudha. Maaliif balaa sun narra ga'aa jira wanti sun wanti kaleessa wanti bara darbe inni wanti waggaa meeqa duraa suni deebiinatti dhufaa jira jettee waan dhiphattuuf jechuudha. Kanaaf balaan isaan keessummeessa wanti isaan mudate suni irra deddeebiidhaan akka laayitiitti akka viidiyootti dhufee fuula isaanii duratti bilicci jedhee yookiin fuula isaanii duratti itti argamuu danda'a jechuudha. Kunis mallattoo isaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Egaa dhukkubni kun baay'inaan dubartoota irratti mul'ata. Ispeeshaalii dubartoonni tiraawomaa yookiin immoo balaa isaanirra ga'e kana dhiira caalaa isaan irratti heddummaata. Isaantu baay'ee yaadata waan ta'eef jechuudha. Rakkoon kun rakkoo salphaa miti baay'isee. Dubartiin kun hubadhaa heerumtee jirti. Seenaa dubartii kana yoo ilaalle heerumteetti. Erga heerumtee garuu abbaa manaa ishee wajjin gaafa ciistu abbaa manaa ishee gaafatti bu'u taatee kanaan duraatti mul'ata. Dhiirri hundumtu tokko jedhanii yaadu jechuudha. Ammas immoo na miidhuuf jedha miidhamuuf hin jedha obboleessa koo deebi'ee dhufee jettee yaadde jechuudha. Jaallattee miti kan akkas taate jechuudha. Akkuma kana namoonni rakkoon yeroo ijoollummaatti yookiin immoo waggaa 2-3 ji'a 6 ji'a 7 ji'a 8 kanaan duras balaan garaagaraa isin qunnamee waan garaagaraa argitanii deebitanii balaan sun deebi'ee dhufee sammuu keessatti dhufee isin jeequ yoo jiraattan mana yaalaa kottaatiin nu mariisisaa. Kottaatiin nu waliin mari'adhaa gorsa yaalaa fi yaala fayyaa argadhaa isiniin jenna. Maaliif wanti kun waan salphaa miti baay'ee waan salphaa miti. Seenaa biraa seenaa kana wajjin wal fakkaatu baay'ee seenaa gaddisiisaa yeroo biraatti qabadhe isiniif dhiyaadha. Kanaaf namoonni rakkoo akkasii qabdan qaamaan dhuftanii nu waliin mari'achuu nu waliin diskas gochuu dandeessu jechuudha. Bakki argama keenyaa magaalaa Finfinnee Masqal Filaawaradha. Namoonni immoo lakkoofsa bilbilaatiinis appointimentii qabatanii qaxaroo qabatanii wajjin haasa'uu barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenya 99102020. Kanaaf wanti nuti haasa'uu barbaannu kana fakkaata barumsa guddaa argataniitu jedhee yaada. Rakkoo kaleessaatiif arra dhukkubsachuun balaa hamaa jireenya guyyaa keenya irratti geessu waan ta'eef kanarraatii hundumti keenya bilisa ta'uu akka dandeenyuuf yeroo yerootti hubannoo akkasii argachuun barbaachisaadha jechuudha. Hanga xumuraatti nu waliin turtanii waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa fayyaa dhabina.